Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun Maraa Miidiyaati. Odeeffannoowwan guyyaa irraatiif qindeeffannee qabannee jirra. Hanga xumuraatti nu waliin turaa kan isiniin jedhu aan Joonsi Ayyaanaati. Gaggeessitoonni amantaa kiristaanummaa Faransaay fi Yuunaayitid Kingdom taatee sirna baniinsaa Olompikii Paarisitti kiristaanummaa irratti qoofame mormanii jiru. Agarsiisa guyyaa baniinsa sagantaa Olompikii bara kana irratti dhiyaana dhumaa jechuudhaan dhiyaana gooftaa Yesuus bartoota isaa waliin qabamuu isaa dura qabaatee fakkeessuun dhiyaate dogoggora jechuudhaan kiristaanonni garee addunyaa garaagaraa balaaleffatanii jiru. Agarsiifni kun garee moodela koorniyaa jijjiirrattee fi sirbituu of keessaa qabaachuun isaa immoo xiyyeeffannoo guddaa akka argatu godhee jira. Agarsiifni dhiyaates tuffii fi gocha miiratti gaafatamummaa of keessaa hin qabnedha jechuun gaggeessitoonni amantaa kiristaanaa Faransaay fi Yuunaayitid Kingdom dabalatee amantoonni biyyoota garaagaraa sagalee isaanii dhageessanii jiru. Waaqayyo waaqa itti geessan miti jechuudhaan miidiyaalee hawaasaa garaagaraatti dheekkamsi cimaan kan dhaga'ame yeroo ta'u gareen qindeessaa Olompikii Paaris dheekkamsa kanaaf deebii kenneen dhiifama gaafateera jechuun kan gabaase Pirimeer Kiristiyaan Niwusi. Barsiisaan barattoota koorniyaa uumamaatiin waamuu isaatiin itti murtaa'e barsiisotni kiristaanota ta'an haala yaaddessaa keessa jiru jedhee jira. Yuunaayitid Kingdom keessatti barsiisaa Jooshuwaa Saatkiiliif barsiisaa herregaa yeroo ta'u barattuu koorniyaa jijjiirrattee saala uumamaan waamuu isaa yakka jedhamee himatamee itti murtaa'ee hojiirraa ari'amee jira. An barattoota joonjii koorniyaa jijjiirrannaa keessa jiran sirriidha jedhee hin amanu kiristaanummaa koottis inni yella'u kan jedhe barsiisaan kun ogummaan barsiisummaa kiristaanotaaf iddoo nageenya qabu miti jedheera. Giddugalli tajaajila seeraa kiristaanotaa barsiisaa kanaaf hanga dhumaatti kan falmu ta'uusaa ibsee jira. Oliyyannoo fudhatee mana murtii gulantaa itti aanutti iyyachuuf akka jiru beeksisee jira jechuun kan gabaase Kiristiyaan Tudeedha. Emiratoonni Araba Gamtoomanii lammiilee godina Gofaatti miidhaan irra qaqqabeef deeggarsa namoomaa taasisanii jiru. Emiratoota Araba Gamtoomaniitti hojjetaa waajjira dhimma alaa kan ta'an Dr. Ahmed Mansouraare deeggarsi namoomaa taasifame kun walitti dhufeenya biyyoota lamaanii caalmaatti kan cimsudha jedheera. Deeggarsi namoomaa akaakuu garaagaraa toonii 85 kan taasifame kan marsa jalqabaa ta'uusaas eeranii gara fuula duraattis deeggarsi namoomaa wal fakkaataan ni taasifamaa jedhaniiru jechuun kan gabaase tajaajila oduu Itoophiyaati. Boordinii hooggansa Yuunivarsiitii Jimmaa barsiisota 8 fi Piroofeesarummaa guutuu kennee jira. Yuunivarsiitichi hayyoota waggaa dheeraa tajaajila damee garaagaraatiin kennaa turaniif Piroofeesarummaa guutuu kenneera jechuun kan gabaase tajaajila oduu Itoophiyaati. Paarlaamaan Turkii humni galaanaa biyyattii gara Somaaliyaatti akka bobba'u raggaasisee jira. Paarlaamaan Turkii humni galaanaa biyyattii gara Somaaliyaa akka bobba'uuf yaada pirezidaantiin biyyattii Rasiib Tayyip Erdoğan dhiyeessan raggaasisee jira. Miidiyaan mootummaa biyyattii Anadolu jedhamu humni waraanaa Turkii hojii farra shororkeessummaa fi hojiiwwan nageenyaa hojjechuudhaaf akkasumas sodaawwan biroo jiran qolachuudhaaf waggoota lamaaf Somaaliyaatti ni bobba'a jedhee gabaasee jira. Humni galaanaa Turkii kun gara Somaaliyaa kan deemu biyyoonni lamaan baatii muraasa dura waliigaltee waraanaa walii mallatteessuu isaanii hordofeetu jechuun kan gabaase BBCdha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoowwan guyyaa irraa qindeeffannee kan hangammaatti hordofaa turtanii hanga xumuraatti waan waliin turtaniif kabaja argadhaa horaa bulaa isiniin jenna yeroo kan biraa odeeffannoo kaanii walitti deebina.